Ashama jirra jirtu hordoftoota kun nagaa qabdu bakka jiraatanii anillee nagaa kooti isiniin jedha har'a jechuudha akkamitti akka moobaayilii keessan haaromsuutti dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha jawwaala OO fi sossa'uu didu gogee afu jechuudha kanaaf kun immoo miidhaa moobaayilii keenyarraa waan ga'uu danda'uu fi akkamitti akka moobaayilii keenya haaromsiisuu appilikeeshinoota akkamitti akka haaromsiisuu appilikeeshinoota haaromsuudhaaf nu gaafatan akkamitti akka haaromsiifachuu dandeenyu isinitti agarsiisa isin arguu baataniyyuu jechuudha moobaayiliin in haaromfamu taananii abdeetiin godhamu taananii miidhaa moobaayilii keenyarraan ga'uu danda'a jechuudha kanaaf akkamitti akka moobaayilii keessan haaromsiifattanii fi happii akkamitti akka haaromsiisuu dandeessan isinitti agarsiisa gadhumatti na waliin tura. warroonni haaraa gara YouTube ko dhuftan iddoo kana irratti subscribe godhaa sana booda mallattoo ishii kana ol kan jetturra godhaadha iddoo viidiyoo jettu kana asirra hojjetan barnoota danuu as keessaa argattu seenaa irraa baradhaa isiniin jedha as keessatti wantoota gaaffii isinitti ta'e as keessaa laalaa baradhaa yoo gaaffii qabattan koomentii jalatti naa barreessaa viidiyoo kun laayik godhaa akka namni baay'ee argee irraa baratuu fi kanaaf laayik godhaa isiniin jedha viidiyoo koo warroonni haaraa dhuftan subscribe godhaa like godhaa isiniin jedha yoo gaaffii qabattan koomentii naa godhaa gara barumsaatti isin dabarsa akkamitti moobaayilii keenya akka haaromsiifachuu dandeenyu seetingii keessa seenna ergaala kana seetingii keessa seenne jechuudha akkasitti isinii baasa as keessa huluu buttanii jechuudha iddoo software update kan jedhu kanarra achirra tuqxu yeroo achirra tuqxu haala kana isinii dhufa jechuudha download and install kan jedhu kanarra tuqxu amma haala kana erga isinii fide jechuudha anamma yooni haaromsiisuuf cufee yeroo darbe haaromsiisan ture daftanii haaromsiisuu qabdu silkii keessan akkasitti isinii dhufa kanaaf jechuudha install no kan jedhu kanarra tuqxu install no kan jedhu kanarra tuqxan silkiin keessan in cufataa jechuudha cufatee ka'ee ofii isaatii suuta jedhee naannessee tokko kaasee aga dhibbaatti isinii lakkaa'ee isiniif bana waa tokko isin jalaa hin badu jechuudha keessa silkuma keessantu isiniif haaromsiisama malee jechuudha na jalaa badda jettanii wanti hin jedhinadha cufatee ka'ee ofuma isaa innaa bantan tokko lama jedhee aga dhibbaa lakkaa'eetu deebisee isiniif banama sanaa booda silkiin keessa isiniif haaromsiifama jechuudha akkasitti yeroo appilikeeshinoota illee moobaayilii keessan irratti laaltan jechuudha dafee isinii sossa'uu didaa isiniif deddeemuu didaa jechuudha kanaaf kun rakkina isaati waan ta'eef moobaayilii keessan haaromsiifachuu qabdu jechuudha akka seera isiniif hojjetu akka miidhaan illee moobaayilii irra hin geenye asirra tuqxu yookiin immoo yeroo haala kana isinii baasuu didus asuma jalatti kan isinii baasee tuqxu jechuudha kunoo mallattoon illee as gubbaarrayyuu ni jira hin argitu jedha jaada akkasitti haaromsiifachuu dandeessu anamma yoon cufee addaan kutaa in cufamaa jechuudha gidduutti kanaaf aananani isinii barsiisaa jiru immoo addaan na jala cita waan ta'eef kanaaf inni cufuu dhiisee malee isinitti agarsiisan ture kanaaf narratti cufaafan dhiise kanaaf iddoo kanarratti update gootanii moobaayilii keessan haaromsiistu jechuudha karaan biraa immoo akkamitti akka appilikeeshinoota haaromsiisuutti dandeessan isinitti agarsiisa Play Store keessa seentu jechuudha ergaala kanaan Play Store keessa seentanii ergaa keessatti Play Store keessa seentanii jechuudha haala kanas ni fida iddoo kanatti kunoo mallattoo piroofiilii ni jirti yookiin immoo maqaadhaan kan nuti Google banannee jechuudha iddoo sanarra gadi tuqxu yeroo achirra gadi tuqxan haala kanas ni baasa jechuudha kun piroofiil keessanii iddoo kana jalatti jechuudha manage app and device kan jedhu kun ni jira iddoo kanarra achirra gadi tuqxu iddoo sanarra gadi tuqxanii update kan jedhu kun iddoo sara tuqaa arfan jirtu kanarra iddoo kanatti amma appilikeeshinoota haaromsiisuu dhaaf na gaafate jechuudha appilikeeshinoota haaromsiisan jedhu jalatti naa fidee jira jechuudha kanaaf iddoo ishii kanarra tuqxu isinitti mul'ata jedhee yaada yeroo achirra tuqxan kunoo jechuudha amma appilikeeshinoota kana mallattoo biraa natti laatee jira jechuudha kun gubduu wayees gubbaarratti maaliif haaromsiisuu waa barbaadeef jechuudha appilikeeshinoonni haaromsiifamuu qabu jechuudha wantoota tokko tokkoof akka miidhaa moobaayilii keenya irra hin geenye haaromsiifamuu qabu jechuudha kanaaf kana jechuudha akkasittiin appilikeeshinoota haaromsiisuudhaaf siniif kaaya moobaayiliin jalatti siniif fida jechuudha kanaaf appilikeeshinoota jalatti siniif fidee mallattoo kanaatti siniif fidee jalatti haaromsiisuu qabdu jechuudha amma kana haaromsiisuudhaaf kunoo asuma gubbaa fuuldura kanarra tuqxu jechuudha
Kanas akkasuma asitti tuqxu akkasitti naannessaa jechuudha. Naannesseetu siniif buusaa jechuudha. Appilikeeshinoota haaromsee jechuudha. Waa tokko mobaayilii keessan keessa hin badu. Appiidhumatu haaromsiifamaa deebisee moobaayiliin keessan illee akka ariitiidhaan isaallee akka qannasu siniif godha. Moobaayiliin hin guba waan ta'eef moobaayiliin yeroo haaromsiifamu appilikeeshinoonni moobaayiliin tokko hara malee ho'a. Sanaaf akkamittiin akka isaallee qannasu siniif godha jechuudha moobaayilii ho'u. Kanaaf akka haala kanaan naannessee isiniif buusaa jechuudha appilikeeshinoota. Isinii gala jedhee yaada. Akkanatti appilikeeshinoota haaromfamuu qaban haaromsiifadhaa akka jawwaalli keessan hin ho'ini. Akka appilikeeshinoonni sossa'anii isiniif hojjetan. Waayifaan otoo sirriitti hojjetu dafee isiniif hojjeta. Tarii waayifaayi xiqqoo ishee yoo dadhabe immoo suutuma jedhee hojjechuu danda'a jechuudha. Haala kanaan buusaa jira jechuudha. Amma tokko naa buusee ka'ee ammas akkana buusaa jira. Haala kanaan naannessee isiniif buusaa jechuudha. Akkuma argitan buusee jira warra kaanii. Kana qofa tafee akkasitti silkii keessan aareeffachuu dandeessu isiniin jedha update gootanii. Kanaas isiniin jedha baay'ee isin fayyada moobaayilii appilikeeshinoota haaromsiisuun hedduu tokko isin fayyada isiniin jedha moobaayilii keessaniif hedduu fayyada. Appilikeeshinoonni haaromfamuu hin barbaanne as jalatti walitti qabamanii jiru jechuudha. Appilikeeshinoota haaromsuuf ta'an immoo kophaatti adda baasee kaa'aa jechuudha. Amma yuutuubii as keessa haaromsiisaa jira jechuudha. Kun ammoo warra kana dura haaromsiisedha. Kunoo jechuudha amma inni amma haaromsiise kunoo as jala dhufanii wali ga'uu jechuudha as jalatti. Warri kuni warra kana dura haaromsiisedha. Warra immoo hin haaromsiisne kunoo amma isin argitanii haaromsiise jechuudha. Kunoo yuutuubiinis amma deebi'ee naa bu'ee iimoonis aaraa ta'ee naa dhufee jechuudha. Akkasittiin haaromfachuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa akkasiniif galuu abdiin qabaa. Yoo isinitti tolee laayik godhaa viidiyoo koo sheer waliif godhaa isiniin jedha. Kana fakkaata barnoonni aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.